namoonni immoo kana amannee jirru kana positionii keenya kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Obboleettummaa Kiristoos gidduu jiru Kiristoos nuu kaa'e isa amanuun fayyine kana qulqullummaa qabnu kana nu akka namaatti gaafa ilaalamu qulqullummaa qabnu mudaa baay'eetu nurra jira akka namaatti of ilaalu garuu mudaa kana xurii kana hundumaa Waaqayyoon isinirraa qulqulleesse warra qulqullaadha jedheen waameera. Garuu akkaataan Waaqayyoon waame kana keessatti ayyaana Waaqayyootiin nagaadhaan jiraachuudhaaf practically jireenya keenya Kiristoos fakkaachuu ture jiraata. Yeroo baay'ee namoonni qulqulloofneerra Waaqayyoof akkas taaneerra jedhanii waan barbaadu godhataan taanan namoonni kun qulqullummaa isaanii maaliin beeknaa? Namoonni Kiristoosin qulqullaan obbolootota gidduutti nagaa warra qaban. Nagaa duwwaa miti ayyaana Waaqayyootiin Kiristoos kabaja isaatiin warra jiraatan. Namoonni bara kana waa'ee isaanii haasa'u, waa'ee isaanii barsiisu, waa'ee isaanii lallabu. Qabeenya walitti qabatu, kabaja isaaniitiif jiraatu. Namoonni akkasii akkamitti nama qulqullaan ta'uu isaanii beeknaa? Obboleeyyan gidduutti daba facaasu. Obboleeyyan maqaa isaanii balleessu. Obboleettan tokko gidduutti rakkina adda addaa uumu. Fuudhaa fi heeruma warra amantootaa gidduutti rakkina uumu. Namootni akkasii fayyuu isaanii maaliin beekna? Fayyuu isaanii miti. Kiristoos fakkaachuu isaanii maaliin beekna? Kanaaf fayyinee akka barbaanne taana kan jedhu kuni macaafa qulqulluu keenya keessatti eddoon qabu. Ayyaana Waaqayyootiin jiraanna. Waaqayyoon ayyaana isaatiin nu fayyise, ayyaana isaa nu kenneera. Hafuurri qulqulluun kabaja ulfina ayyaana Waaqayyootiin kabaja Waaqayyootiif akka jiraannu nu gargaara. Nageenya nu kenna. Kanaaf akka barbaanne taanaan jedhu dictionary afaan amantootaa keessa jiraachuun irra hin jiraanne. Akka barbaanne ta'uu hin dandeenyu. Gatiidhaan bitamne waan ta'eef, abbaa qabna waan ta'eef, disipiliinii kiristaanii ittiin jiraatu, pirinsipilii kiristaanii ittiin jiraatu qabna waan ta'eef akka barbaanne nama ta'uu dandeenyu miti. Kanayyuu akka hin taane kan nu godhu ayyaana Waaqayyooti kan nu gargaaru. Kun immoo dubbii Waaqayyoo beekurraa dhufa. Dubbiin baay'ee barbaachisaa ta'e tokko kana. Ayyaana Waaqayyoo beekuudhaan, ayyaana Waaqayyootiin jiraachuudhaaf, nagaan jiraachuudhaaf, obboleettan gidduutti nagaa uumuudhaaf, qulqullaa ta'inee beeknee kanaan jabaannee jiraachuudhaaf dubbii Waaqayyoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Wangeela barachuun kanaaf barbaachisaa ta'a. Wangeela hin beeknu taanaan akkamitti ayyaana Waaqayyootiin jiraachuu dandeenya? Nagaa Waaqayyoon provided godhe kan jireenya keenya irratti facaase kan akkanatti jiraadhaa jedhee nagaa Waaqayyoon nutti dhaame kan akkamitti ittiin jiraachuu dandeenya? Maaliin beekuu dandeenya? Qulqulloota nuun jedhe kan akkamitti qulqullaa ta'uu keenya beekna. Waaqayyootu nu qulqulleesse yeroo jennu wangeela keenya keessatti gatteenyee dubbii Waaqayyoo barachuudhaan. Amma kana dhabuurraa rakkoo baay'eetu waldaa kiristaanarra jireenya amantootarra rakkoon akkasii baay'inaan jira gaafa teenyee ilaalu. Kanaaf Waaqayyoon nu qulqulleesseera. Isin warra qulqullooftan yeroo jedhu qulqullaa'uudhaaf Waaqayyoon jireenya keenya keessatti warra Qolosaayis keessatti kunan dubbate kuni nu qulqulloofneerra warra qulqullaa'ani. Egaa akka namaatti gaafa ilaalamnu mudaa baay'ee qabna. Sanyiin keessan abalu abaluurraan dhumne dura akkas hin turre akkas godhaan turre namni waan baay'ee nutti lakkaa'uu danda'a. Kana hundumaa Waaqayyoon nurraa kaansel godheera ulfinni isaaf haa ta'u. Har'a garuu jireenyi keenya kan biraa ta'uutu irra jiraata. Kanaaf warra Israa'el warra Giriik kana isin akkas hin turree dur, isin akkana hin turree dur, Waaqa dhiibaan turree dur walitti lakkaa'ina. Isin har'a obboloota Kiristoosin qulqullooftaniirtu. Amantaa keessanii Waaqayyoo isin qulqulleesseera. Ayyaana isaa isinii kenneera. Nagaa isaa isinii baay'isa. Karaa kanaan har'allee kanaaf nuti barbaachisaa ta'a saba Waaqayyo. Gaafa teenyee of ilaalu maaltu jireenya amantootaatiif har'a barbaachisaadha? Ayyaana Waaqayyootu barbaachisaadha. Maaltu nu barbaachisaadha? Nagaatu nu barbaachisaadha. Eenyu gidduutti? Nu mataa keenyaaf, amantoota gidduutti, waldaa kiristaanaa gidduutti jireenya keenya guutuudhaaf. Jenereeshinii keenya guutuudhaaf. Kanaaf abboonni wangeela kana lallabanii, dubbatanii, ayyaana Waaqa nutti dabarsanii, nagaa Waaqaa nutti himanii lafa kanarraa gara Gooftaa deeman. Har'as nuuf kan ta'u kana. Hojii waldaa kiristaanaa maali? Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuudha. Har'a waldaan kiristaanaa hojiin isin maali? Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuudha. Haasa'u duwwaa miti kanuma hojjetti waldaan kiristaanaa. Waldaa kiristaanaa jechuun eenyu? Ana isin namoota waldaa kiristaanaa keessatti qooda fudhannudha. Jireenyi keenyas kanuma fakkaachuu irra jiraata. Har'a namoonni baay'een ayyaana Waaqayyoo namatti himuu keenyan gara waldaa kiristaanaa dhufu otoo hin ta'in daban wal gidduutti hojjennu arguudhaan maqaa amantaa kiristaanaa kana amanuu kanarraa fagaachaa jiru. Kuni mataan isaa dubbii guddaadha. Waan nu hojjennu kuni uummata gidduutti, saba gidduutti bakka hundatti beekama. Paablikiin beekama. Obboloonni kana gidduutti
namoonni gara biraa dhufanii akkamitti makamuu danda'u. Waldaan kiristaanaa kan urgooftu bakka namni qalbiitti diddiiratu, bakka namoonni dhufaniitti dhaabatan, bakka namoonni dhufaniitti jajjabaatan ta'utu irra jiraata. Nu gidduuyyuu kun hin jiru akkamitti dhufanii nu gidduu taa'anii kana dhagaanii jajjabaatanii qalbii diddiiratanii ayyaana Waaqayyootiin nagaa Waaqayyootiin jiraachuu danda'u. Kanaaf Waaqayyoon kana har'allee warra Qolosaayisitti wanni dubbate har'a nutti dubbachaa kan jiru kana saba Waaqayyo. Obboloota Kiristoos amanuun qulqulloofne nu har'a. Kanaaf ayyaana Waaqayyootiin nagaa Waaqayyootiin jiraachuudhaaf har'allee kan jajjabaachuun kan ayyaana Waaqayyootiin Waaqayyo fuulduratti gad deebisuun nurra jiraatu. Har'a yeroo baay'ee ayyaanni Waaqayyo fuulduratti gad nu deebisa. Hambila akka taanu nu godha. Jireenya Waaqayyo tajaajila Waaqayyo akka dhaabannu nu godha. Yeroo baay'ee yaada foonii keenya olaantummaa qabarra. Of jaja baay'eetu jira. Of lallabuu baay'eetu jira. Waan meeshaa ofii qabeenya ofii duwwaa barbaaduutu jira. Waan ofii hundumaa giddu galeessa godhachuutu jira. Self centeredidha wanni godhamu hundumtu hunda otoo hin jedhu namoota hunda waldaa hundatu waan kana hojjechaa jira jechuu koo miti. Waldaan waan gaarii lallaban, waan gaarii barsiisan, namoonni, amantoonni, obboloonni qulqullina isaanii namatti himan, ayyaana Waaqayyoo lallabaa jiran, nagaan jiraatan hedduutu jira. Waa'ee isaanii gooftaan ulfaate haa ta'u, an kabajame haa ta'u. Har'allee kanatti dabalamuudhaan nurraa eegamu, Waaqayyoon kan nurraa eegu, Waaqayyoon kan nutti dubbachaa jiru jedhee kana yaada. Kanaaf hagaa gooftaan keenya deebi'ee dhufutti wangeelli kun hin lallabama, namatti himama. Nus kanuma godhaa jirra. Isinis namatti kanuma himuu isinirraa eegama. Maaliif qabeenyi gara biraan jiru kan kana caala. Nageenyi Waaqayyo siif haa ta'u, ayyaanni Waaqayyo si haa dhaabu. Ati nama qulqullaadha, nama Kiristoos jaalate jennee walitti himuu kan fakkaatu kan kana caalu jira. Kanaaf har'a rakkinni amantoota gidduu rakkoon adda addaa kan jiru. Jireenyi keenya sababa adda addaatiin kan jeeqamu dubbii Waaqayyoon beenu, ayyaana Waaqayyoon beenu jechuudha. Dubbii Waaqayyoon beenu jechuun nageenya argachuuf nageenyi kan dhufu dubbii Waaqayyoo keessa dubbii Waaqayyoo hubachuudhaan nageenya Waaqayyoo arganna. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanaati kan dubbate. Nagaan siniif haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo siniif haa baay'atu. Barumsi wangeelaa giddu galeessaa kana nama nagaa qabutu, nama ayyaana Waaqayyoo qabutu kanaan jiraata. Waa'ee lafa kanaa isin hin dhiphisin. Jireenyi boruu maala nyaadhaa maala dhugaa isin hin dhiphisin. Isin hin amaasin. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadaa malee wanni biraatti isinii dabalamu. Wanni biraatti isinii dabalamu. Nageenyi isiniif haa baay'atu. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barumsi wangeelaa kana saba Waaqayyoo ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf kan dubbannu kanaaf kun immoo gaa akkuma nama isinitti dubbachaa ture waa'ee amala jijjiirachuuti. Waa'ee karakter wise yookaan amala Kiristoos fakkaatu qabaachuudhaan. Namni qulqullaa'e tokko fakkeenyaa fi qulqullina isaa maaliin beeknanu Kiristoos fakkaatu sana. Isin warra qulqullooftan jedhee nutti dubbachuu kun seenaa duwwaa miti. Har'a jireenyi keenya Kiristoos fakkaachuu irra jiraata. Warra qulqullaa'an kana gidduutti lakkaamuudhaaf, warra amantaa Kiristoos qabaatan obboleetan ta'an kanatti akkaataa kana lakkaamuudhaaf amala akkasii qabaachuutu nurraa eegama. Parsonaalitii akkasii qabaachuutu nurraa eegama. Kana kan godhu ayyaana Waaqayyooti. Kana kan hojjetu ayyaana Waaqayyooti. Nuyi garuu nama kanaaf qophaa'ee taanee dhaabachuutu nurra jiraata. Malee Waaqayyoo ganaa kan oolu. Waan Waaqayyoon dubbate asitti hin ganna, asitti waan biraa haasofna. Asitti waan biraa goona, asitti waan biraa keessa jiraanna. Asitti ayyaana Waaqayyoo dubbanna, asitti immoo waan isa faallessu goona. Namoonni akkasii namoota Kiristoosiif qulqullaa'anii miti dhugaa dubbachuudha. Macaafa Nehemiyaa boqonnaa 11 laala. Ajjeechaan yeroo irratti labsamu, dogoggorra adda addaa yeroo irratti labsamu, raajii fakkaachuudhaan waan adda addaa yeroo itti himamu, namni Waaqaa Nehemiyaan kun hin ganne Waaqayyo, yaada Waaqayyoo hin dhiifne, reject godhee daba dhufu kana hundumaa. Maaliif nama Waaqayyoof qulqullaa'e keessatti of lakkaa'eera. Nama Waaqayyoo ta'e of laaleera. Sababa sodaa dhufuu danda'u, dogoggora dhufuu danda'u, daba raajii adda addaa himamu, dogoggora dubbii Waaqayyoo kabaja Waaqayyoo irra nama fageessu tokkorraa fagaadheen jiraadha. Har'a nurraa eegamu kana mitiire. Namoota qulqulloofnee qulqullina dubbannu ta'uudhaaf bar jireenya keenya irratti minimum kun mul'achuutu irra jiraata. Amantaa Waaqayyoon nu kenne kana giddu galeessa godhata. Amantaa Waaqayyoon akka ittiin jiraannu akka ittiin dhaabanu barbaadu tokko namoota qulqulloofne taanee nama fuuldura dhaabachuudha. Qulqullinni kun of course kan Kiristoos kenne. Galanni kan isaa, ulfinni kan isaa, qulqullinni kan isaati. Ayyaanis kan isaati isaan dhaabanii dhibbaanee galla waan ta'eef. Obboleeyyan gidduutti kanuma goona. Obboleeyyan keenya gidduutti wanni nu hojjennu kanuma. Ayyaana Waaqayyooti namni jiraatetu ayyaana Waaqayyoo lallaba akkuma isin jechaa ture. Kanaafuu godhuu baanne hoo
akkamitti nu nama amantaa namoota Kiristoosiif qulqulloon taanee Waaqayyo fuulduratti dhaabachuu dandeenya. Waldaa kiristaanaa rakkisaa kan jiru amma kana. Repetition adda addaa qabna nuyi. Okay? Nama fuuldura dhaabannee gaafa dubbannu namoonni waa'ee keenya beeku. Nama qulqullaa'e ta'uu keenya. Baay'ee nama qulqullaa'etu nama fuuldura dhaabata jechaa hin jiru. Cubbuu adda addaa qabaachuu, dadhabina adda addaa qabaachuu dandeenya. Waaqayyoon hunduma isaa dhiifama nu godha. Kanaaf cubbuu goon hundumaaf, dadhabina goon hundumaaf inni Kiristoos har'a nu qulqulleessuudhaaf amanamaadha jedha wangeelli keenya. Garuu immoo xiqqaatee jireenyi keenya maal fakkaata nama fuulduratti, Waaqa fuulduratti, nu mataa keenyatti maalima waa'een keenya gaafa laala. Nama fuuldura gaafa dhaabannee waa'ee ayyaana Waaqayyoo dubbannu, ayyaana Waaqayyoo kana nu beekna, ittiin jiraanna, Waaqayyoon akka ittiin nu dhaabu hin kadhanna, nageenya qabna, waa'ee nageenya Waaqayyoo beenna, namatti dubbanna, isaan jiraachaa jirra. Wangeelli keenya wangeela akkasiiti. Abboonni wangeelli isaan dubbatan irratti baay'ee humna guddaa akka qabaatu kan godhe tokko isa jiraatan, hin dhiibamanii ayyaana Waaqayyoon dhaabatan. Nageenya isaaniitu jeeqame ayyaana Waaqayyootiin nagaa isaanii eeganii jiraatan. Haga du'aatti, haga lafa kanarraa darbuutti. Har'allee wanni lafa kanarratti ta'aa jiru kanuma. Namoonni baay'een addunyaa kanarratti jireenya isaanii kan jeequ, wangeela dubbachuu isaaniitiif du'a isaan irratti dhufu, hidhamuu adda addaa, rakkina adda addaa isaaniitti dhufu ayyaana Waaqayyootiin keessa dhaabatanii jiraachaa jiru. Waaqayyoon waa'ee isaanii kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo eebbifna waa'ee kana. Garuu immoo amantaan keenya, jireenyi keenya yeroo tokko tokko teeknikii adda addaa namarraa eegna. Teeknikii adda addaa namarraa hubachuu barbaadna. Teeknikiin akkasii hin jiru. Ayyaanni Waaqayyo karaa hafuura qulqulluutiin jireenya keenya akka jijjiiru namoonni barbaadanoo jiraatan dubbii Waaqayyo barachuudha. Ayyaana Waaqayyo gadi fageenyi dubbii ayyaana Waaqayyo maali? Ayyaanni Waaqayyo eessaa dhufe? Fannoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti ol bahee fannifame kuni ayyaana Waaqayyo nuu fide, fayyina nuu fide, jireenya nuu fide, nageenya nuu fide, araara nuu fide. Maal lakkoofneef hin fannoo irratti waan ta'e. Fannoo irratti jireenyi keenya akkamitti akka jijjiiran. Waaqayyo nagam akka nu eebbise lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Hojii fannoo irratti fannoo Kiristoos irratti hojjetan. Lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Du'aa ka'ii gooftaan keenya ittiin moo'ee ka'e, du'a ittiin moo'ee ka'e lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Nageenya Waaqayyoon nu kenne, ayyaanni Waaqayyoon amantootaaf kenne, lakkoofne qulqullina Waaqayyoon ittiin nutti dubbate. Isin namoota qulqullooftani, isin ijoollee Waaqayyooti, isin namoota ayyaanni Waaqayyoo kennameefi, isin namoota nageenya qaban jedhee Waaqayyoon nutti dubbatu kan fannoo irratti gooftaan keenya gatii baasirraa kan dhufedha. Akkanumatti lafaa ka'ee karaa biraatiin waan dhufee miti. Ulfinni Kiristoostu kana gatii baase. Kiristoostu kanaaf of kenne. Jaalala isaa fannoo irratti ol bahee fannifame. Achirraa ayyaanni Waaqayyoo kan nu dhufe. Kan isaan nu jiraachisu, kan isaan nu dhaaba. Ayyaana Waaqayyoo jechuun maali? Kabaja Waaqayyootiif ayyaana Waaqayyootu jiraachuu jechuudha. Waan gara biraa miti. Nageenya jechuun maal jechuudha? Ayyaana Waaqayyootiin nageenya Waaqayyoon kenneen kabajaaf ulfina Waaqayyootiif jiraachuu jechuudha. Akkamitti namoota gidduu, obboleettan gidduu, waldaatti, Baabil Istadii guruupii qabnu keessatti, tajaajila qabu, kwaayir guruupii qabnu keessatti, bakka barbaanne hundatti, bakka hojii keenyatti ta'u, maatii keenya keessatti, ijoollee keenya keessatti, abbaa manaa gidduutti ayyaana Waaqayyootiin. Haatiif abbaa manaa yeroo wajjin jiraatan waa hundumtuu gaarii ta'a jechuu miti akka namaatti. Haadha manaa kan gargaaru ayyaana Waaqayyooti. Abbaa manaa kan gargaaru ayyaana Waaqayyooti. Akka istaandaardii dubbii Waaqayyootti abbaa manaa fi haati manaa akka jiraatan kan godhu ayyaana Waaqayyooti. Ayyaana Waaqayyootu akka isaan jiraatan isaan godha. Ayyaana Waaqayyootu isaan gargaara. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo na gargaara. Abbaa manaa ta'ee haadha manaa koo wajjin akkaataa kanaan jiraachuudha. Haadha manaa abbaa manaa koo wajjin akkaataa kanaan jiraachuudha. Waan hundumtuu gaariidha. Gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Namni foonii dadhabuu danda'a. Dadhabuu danda'a. Wanni kun egaa ayyaanni Waaqayyoo garuu na dandeessisa. Nageenya isaa naa kenna. Ijoolleen koo akkaataa ni barbaadu deemaa hin jiranii? Deemaa hin jiran. Ayyaanni Waaqayyoo na gargaara karaatti deebi'u. Ayyaanni Waaqayyoo na gargaara nama Waaqaa godheen guddisa. Ani beekumsa qaba. Waaqayyoo na gargaara. Ani dandeettii qaba. Waaqayyoo na dandeessisa. Egaa kana ka dubbii guddaan saba Waaqayyoo jireenya amantootaa keessatti dubbii guddaan kana. Har'a teeknikii adda addaa namarraa dhaga'uu barbaada namni. Waaqayyo waa'ee koo maal dubbata? Waaqayyoon kan dubbatu kana. Waaqayyoon kan dubbatu nutti kana. Waaqayyo maal nuun jedha? Obboleettanis warra qulqullooftani, amantaadha warra qulqullooftani. Bakka barbaadan warra Qolosaayis miti bakka biraallee warri jiraanne jechuu kooti har'a. Isini
obboloota karaa Kiristoosin amantiidhaan qulqullooftani Waaqayyo abbaan ayyaana nageenya isaa isiniif haa baay'isu isiniif haa kennu kana har'a nu barachuu nurraa eegamu. Namootatti dawwalee namoota gaafachuu miti Waaqayyoon akka maal nuun jedhe Waaqayyoon immaa kana nuun jechaa jira. Waaqayyoon immaa isin obboleewwan isin immaa namoota Kiristoos amanuudhaan qulqullooftani isin immaa ayyaanni Waaqayyo isiniif provide kan ta'edha. Isin immaa nageenyi Waaqayyo isiniif kan kennameedha. Kanuma dubbadhaa kanuma lallabaa kanumaan jiraadhaa kanuma Waaqa galateeffadhaa. Waaqayyoon kan nutti dubbachaa jiru kana ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kana hoo godhuu baanne hoo qalbii keenya diddiiranu saba Waaqayyo karaa Waaqayyootti haa deebinu. Qalbiin Waaqayyo jireenya keenya keessa jira. Ijji Waaqayyo jireenya keenya irra jira. Ijji Kiristoos inni fannoon irratti ol ba'ee fannifame suni tokkoo keenya irra jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaaf yeroo dubbatu namni nama hin du'eef tuqe ijoollee kun namni tuqe nama agartuu ijaa tuqeedha. Maaliif agartuun ijaa hoo tuqamte baay'ee sensitivitii guddaa qabdi. Waaqayyoon hagana kana of kan nu eegudha, kan nu tiksuudha, kan nu jiraachisuudha. Har'a barumsa dogoggoraa adda addaatiin namni raafamaa jira karaa adda addaatiin. Raafamaa jira karaa adda addaatiin. Waaqayyoon raafama kanarraa ayyaana isaatiin nu haa eegu. Ayyaana isaatiin nu haa eegu. Akkamitti nu eega dubbii Waaqayyoo barachuudhaan. Raafama barumsa addunyaa sooshaal miidiyaa irratti karaa adda addaatiin seexanni karaa adda addaatiin hoomishee facaasu kanaa miti. Wangeela keenya barachuudhaan. Wangeela kana xixiqqeessuu barbaada seexanni. Wangeela irraa waa fudhatee wangeelicha xiqqeessuu barbaada. Wangeelli xiqqaachuu hin danda'u. Dhugaan guddaan Waaqayyoon dubbate kan ittiin dachee kana uume samii uume jireenya keenya kan ittiin jijjiire Kiristoos inni Waaqa ta'e inni nama qulqulluu ta'e jireenya keenya kan qulqulleesse kuni dubbiin isaa xiqqaachuu hin danda'u. Nama fayyisa malee ayyaana isaa nama baay'isa malee nagaa isaa namaa kenna malee. Yeroo baay'ee yeroo yaannu abaluun waan akkasii dubbata jenna. Waa'ee namaa dubbanna. Namaa miti kan dubbatu har'a anaa miti kan dubbachaa jiru hafuura qulqulluudha. Har'a anaa miti kan dubbatu ayyaana Waaqayyootti dubbachaa jira. Har'a anaa miti nageenya kana sinitti himaa kan jiru ayyaana Waaqayyooti. Nama maalaallaa namni dubbatu koo meeshadha. Namoonni barsiisan Phaawulos maa jennaa inni maa nama Waaqayyooti. Garuu inni Waaqayyoon Phaawulos dubbachiise isa barreessisiise isa Yohaannisitti fayyadame. Har'a Waaqayyoon jireenya macaafa qulqulluu keessatti barraa'e kana nuun hojjechaa jira. Nutti dubbachaa jira. Maaliif teeknikii adda addaa barbaannaa? Maaliif dogoggora adda addaa keessa seennaa? Maaliif dogoggora barumsa dogoggoraatti raafamnaa? Maaliif addunyaan kun nutti ulfaattii? Maaliif seexanni jireenya keenya tuquu barbaadaa? Maaliif dubbii Waaqayyoon barannu? Maaliif dubbii Waaqayyootiin hin jabaannu? Nu abbaa qabna. Nu keessa kan jiru addunyaa kana keessa kan jiru seexanas addunyaa kana keessa jiru caala. Waaqayyoon abbaan keenya waa hunda bituu kan danda'udha. Inni immoo karaa ayyaana isaatiin nageenya isaa nu baay'isa. Maaliif nageenya dhabnaa amantoota taane? Maaliif nageenyi keenya jeeqamaa? Maaliif haalli dhufu, barri dhufu, dhibeen dhufu, umuriidhaan jijjiiramni dhufu, seexanni wani dubbatu jireenya keenya jeeqaa? Nagaan keenya maa tuqamuu hin qabu. Nageenya Waaqayyoon nu kennedha. Isa Waaqayyo abbaa, Waaqayyoon ilmaa, Waaqayyoon hafuura qulqulluu waaqni tokko waa hunda uume kan nu kennedha. Nageenyi keenya jeeqamuun irra hin jiraatu. Nu nama lafa kanaa miti. Jireenya bara bara nama qabudha. Keessummoota lafa kanarratti maa sodaanna du'a? Du'a namni waa du'aa dhageenyu maa rifanna? Namni dhibame yeroo dhageenyu hakiimii waan barbaade yoo nutti maa rifanna maa sodaanna? Qabeenya dhabuun keenya kuni wanna barbaanne jireenya keessatti dhabuun kuni even warri fuudhaaf heeruma keessa hin jirre fuudhuun heerumuu dhabuun keenya yeroodhaaf maaliif nu jeeqa? Maaliif mataa nu dhukkubsa? Maaliif ko'ummaan keenya seexanni kanatti fayyadamee jireenya keenya jeequu barbaada? Nu nama nageenya guutuu Waaqayyoon nu kennedha. Waa hundumtu waa'ee lafa kanaati. Waa hundumtu waa'ee yerooti. Waa hundaan caalu jireenya keenya keessa nagaa permanent ta'e nageenya hin jeeqamne jireenya keenya keessa Waaqayyoon kaayera ulfinni isaa faata. Nutu karaa kanarraa bahee teeknikii adda addaa barbaadaa jira. Nutu karaa kanarraa bahee har'a namootarraa waa dhaga'uu barbaada. Nutu namootan gargaaramuu barbaada. Nutu nama waaqati nama akkasiiti jennee namootatti hirkachuu barbaadna. Karaan kun fagoo nu deemsisuu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Karaa fagoo kan nu deemsisu nuyi obboleetan Kiristoosin qulqulloofnee ayyaana Waaqayyootiin nagaa Waaqayyootiin waamamneedha. Akka Qolosaayis kana haa dhaabannu haa jiraannu. Waaqayyoon nu jiraachisuudha Waaqa kakateedha. Waaqayyoon amala jecha isaan jijjiiru. Waadaa isaan jijjiiru. Namatu waadaa isaa jijjiira. Namatu qalbii isaa jijjiira. Namatu irraafata. Waaqayyo waan dubbatiin irraafatu. Waaqayyo waan jedhe waadaa gal hin jijjiiru ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf nuyi nama amantoota taanee Waaqa fuulduratti Waaqayyo obboleettan gidduutti namaatti na qulqulleessite. Dubbii keetiin Kiristoos dhiiga ganna naqee na qulqulleessite amantaa naa kennite. Har'a immoo ayyaana kee naa baay'isi.
nagaa kee naa baay'isi, na dhaabi. Kadhannaan keenya, barumsi keenya giddugaleessi isaa kana ta'utu jira. Inni giddugaleessi isaa immoo galataa fi ulfina Kiristoosiif ta'utu jiraata. Yeroo ayyaanni Waaqayyo maaliif nu kennan? Kiristoos galateeffachuudhaaf. Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo fura qulqulluu Waaqatu galateeffachuudhaaf. Galata Waaqayyootiif. Jireenyi keenya hundi isaa nagaa Waaqayyo nu kenne maaliif? Waaqayyo galateeffachuudhaaf. Waaqayyo ulfeeffachuudhaaf. Jireenya akkamiitiin? Bahaa gala keenya, bara keenya hundumayyuu wanna biraatti hin godhuuf miti. Obbolummaan nu kenne Waaqayyoon maal? Waaqayyo ittiin galateeffachuudhaaf. Waaqayyo na qulqulleesse maaliidhaaf? Waaqayyo galateeffachuudhaaf. Jireenyi keenya walumaa gala Waaqayyo galateeffachuudhaaf. Nama akka Waaqaa ol kakaasuu miti. Namaaf kabajni keenya jira. Obboleeyyummaadhaan kabajni walii kenninu jira. Hin malasi. Garuu wanni hunda caalu, ultimately wanni waa hunda caalu Waaqayyo galateeffachuudha. Akkamitti galateeffanna? Afaaniin galateeffanna. Jireenya bahaa galaan galateeffanna. Jireenya keenya hundumaan barana sin galateeffanna. Bara dhufu sin galateeffanna. Baroota Waaqayyo lafa kanarratti nu kennan Waaqayyo galateeffannee jiraanna. Seexanni maal godha? Ayyaana Waaqayyo nu kenne kana xixiqqeessuu barbaada. Seexanni jireenya keenya keessatti maal nutti himuu barbaada? Nagaa Waaqayyo nu kenne kana xixiqqeessuu barbaada. Akkamitti xixiqqeessuu barbaada? Waan lafa kanaa nutti himuudhaan, waan namaa nutti himuudhaan, waan yeroo nutti himuudhaan, jalin namoonni gaggeessan nutti himuudhaan xixiqqeessuu barbaada. Kanaan noo jechuu qaba. Reject gochuun nurra jiraata. Akka dubbi kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu keenya gaafa ilaaltan tajaajila isaa jalqabaa yeroo tajaajila yeroo ba'u seexanni karaa adda addaatiin fatanaa qorumsa adda addaa gaafatti fidu dubbii Waaqayyootiin ofirraa deebise. Foon daabboo godhi yeroo jedhuun gooftaan keenya deebii maalii deebise? Qilee kanarraa of darbi ilma Waaqayyoo ta'uu kee mul'isi yeroo jedhuun maal jedheen? Gochuun danda'a ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayni of darbee kunoo maan taane jechuun danda'a ture. Akka namaatti bakka keenya bu'ee akka namaatti nu fakkaatee akka namaatti nama qulqullaa'aa ta'ee garuu Waaqa fuulduratti gatii baasuudhaaf tajaajila isaa waan ta'eef giddugaleessa tajaajila isaa waan ta'eef dubbii Waaqayyootiin hojii seexanaa kana ofirraa deebisuudhaan dhaabate. Har'allee kan godhuu qabnu han keessa jiraachuu qabnu waanuma Kiristoos fakkeenya Kiristoos godhe kana saba Waaqayyoo ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf isinitti ofitti illee dubbachuu kanan barbaadu nu obboloota Kiristoos amanuudhaan qulqulloofne waan taaneef nageenya Waaqayyoon nu kenne kana ayyaana Waaqayyoon nu kenne kana namatti dabarsuudhaan ittiin jiraachuudhaan ijoollee keenyatti, maatii keenyatti, waldaa keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti kana bal'isuudhaan halkanii guyyaa waa'ee kanaa kadhachuudhaan kanammoo dubbii Waaqaa keessatti barachuudhaan kanaan guddachuudhaan akka jiraannu kadhannaa kooti. Gooftaan sin haa eebbisu.